dirhaamni kumni soddoma as keessaa isaan hin baasu jechuudha. maaliif kisaaraa hin taane uf saaxiltan? biyya keessa Oromiyaa keessa galtanii sargii keessa yoo zana jetta hoo gaariin ta'u haya eegaa godhannu malee jettanii sunnaa rasuulaa guuttattanii nikaa yoo hidhattanii jettan kalas dirqamaa miti kun. maaliif isin barbaachise? maaliif kumni soddomaa suni akiida tama faaxattiiti isimatuyyuu fitti taphata. akiida faaxee deennata sammuun takka beektanii sammuun duubatti fi amma ofi argitu asii gaafa baatee boruu iftaa hin kolfiti. iftaa itti aanu maqaa mataana nyaattii sanii booda aloo Shee Anwaar sargii godhachuuf jedhee akkas na sobee sii deebisanaa liqeessi jedhee walqixa baasi booda gimmaasha sii kaffalaa jedhee sargii godhadhee amma adda baane wal'abnee adda baanee jirra mallaqa sannaa kennuu didee jetti. Shee Anwaar itti kennisiin jedhe Shee Anwaar kolaa sirraa si yaafuu dhufeeta kam godhee sirraa si yaafuu dhufeeta? biyya namaa keessatti baasii hin taaneef maaf saaxiltan? warroonni as minjee jedhee deemu kunillee kisaaraa mindaan isaanii kan jee namaa minjee kana geessitee isaan hin deebistu inshaallah. mindaan jee lamaa geessitee isaan hin deebistu. maashaallah kaameraamaanii isaan fiddee isaan hin deebistu jechuudha. maaliif kasaarta atitanii? haadha keetii abbaa keetii ergi. masaakiina yatiima abbaa hin qabne haadha hin qabne uffisi ajirii bara argatta yaaki. qur'aana biti masaakiina bitachuu hin dandeenye kennaa irraa qaraani. ajiriin jiruu miti gaafa ati duute akka qur'aanni sun jiru irraa siif gala. maaliif kasaarta? maaliif kasaarta? kasaaraan kun hundi maaliif si mudata? kasaaraan kun hundumtuu maaliif si mudata? dirqama shubbisuu qabda irratti. dirqama minjee ta'uu qabda. yoo isiin sammuu dhabdee karoora dhabdee ati tajala deemtu maaliif kasaarta faana? isiin kasaarte ati ta deemtu minjee nutuyyuu jedhe. Wasayyaa akka amantaa kennaa minjee wanti jedhamtu hin jirtu. Pistaanni kuni billaa aleekum. Pisaatiin kuni Amazoonii irratti hin gaafadhe. Birrii dirhama 2,500 pisaatiin kun jechuudha. adda isaa duwwaa isaa habaaboo kana kan dabalan. habaaboo kanan dabalan kan hin dabalanne jechuudha. maaliif har'a godhattee fiddee iftaan baaftee darbita? eessa godhattee deemtaan? Itoophiyaa keessa kan akkana godhattee deemtaani? giiftii xiyya baay'ee waan danda'amu miti. namni akkana wal kasaarsine kinoo yaa jiran akkana wal kasaarsine. amma kun dhufe kabiraallee dhufe isiif istaanuma bitti. Aroosticha kenna laala akkasitti baatanii deemanii jiran. eeggadhaa dhugaa rabbii eeggadhaa lafaan dhooftanii miskiina waa hedduu eeggataara. dhugaa rabbii ani kan na dhibu jedhee bar ili keenya sunillee uffata aadaa arsii uffattee deemti. miskiina naa nyaatu. aadaa keetiin boonuun bareeduu ati. aadaan kee mul'isuun gaarii magootee garuu haalli nuti irra jirru kuni baay'ee of na dagachiise. wallaahi uummata kiyya ani qeequudhaaf mitillee gammachuu isaanii qeequu miti. garuu ijoollee hedduu Dubaay kana keessa dhiyeenya kama walirraa hin cinne kana hin bilbilanii. aloo Shee Anwaarii Dubaay keessatti bari hin qaanfattulleedha. ufii akkas baasee 10,000 baasee 20,000 baasee gimmaasha sii kafalanaan jedhee sargii godhannee erga xumurree booda wal dhabnee bariisaa bara bullee bar torbeeyyuu eenni bar wal dhabnee adda ba gaafuma jalqabaa san si badde wanti badde bara gaafuma jalqabaa si badde sargii yoo inni godhadhu malee jedhe
lakki waan kaasitti sargicha facafnu san biyya gallee godhanna nikaa hidhannee gaaf biyya galle maatii keenya bira gammachuu waa huni keenya danda'anni godhanna isa irra nu salphata mallaqa tana facaafnu waayin godhannaa jechuun didde yoo ati kennuu baate giddii funyaa qabee sirraa fuudhuu hin danda'u. Garuu ammoo waan buufattee achii kaatee boo'icha seenaa waa hifuune seenaa mataa dhukkuba mataa namoota hedduu arginee jirra. Namoota hedduu ba'u wal qunnamnee jirra. Miidiyaa kanarratti namoota baay'ee namoota karaa kanaan kasaaran jechuudha. Kasaara akka ibaluu sirbaa morma nama jallifti. Ila bar masaakii nagariini kennama ammoo roon asif wal ga'e kunu waan jabaan kennuufi. Maal godhan kisaaraa fudhatanii galan jechuudha. Kisaaranii galan malee bu'aa miti. Bu'aa warri argatu warroota namoota jajjabaaf jalaa qaban yoo deemanillee fakkeenya onnaa Nasrii Yaanolee fudhataniiti. Laa Nasrii Yaanoleeti abadan walgituu hin dandeessan. Sababni wanti walgituu hin dandeessan jedheef namni nama ilma namaati wanti biraa osoo hin taane yeroo sanitti jechuudha. Nasriin Yaanolee yaani akkuma sargiititti yuutuubaayii kana keessatti wanta akkasii hamilee qabu haarawaa dhufeellee yeroo sanii san dura badaa yoo dhokatee yoo ta'e malee akkasiin babal'anne Nasrii Yaanoleetu ol baasee jechuudha. Nasrii Yaanoleetu ol baasee sana booddee fanshat jedhee dhufe jechuudha. Sana booda faaxeen bo'uu eegalte. Godhataa miti. Ati yaa faaxee keessattuu situ miidhamaa jira dubartoonni. Wallaahi siif hin dhaabana siihaa. An guyyaa gammachuu keessanii boqqisuuf miti baga gammaddan baga ol fuutan. Garuu ammoo baasii hin taane maaf saaxilamtan. Ati yaa faaxee obboleettii tiyata dubartiidha. Tafiddee sargii godhanna jettee bakka isiin hin malletti bakka hin taanetti. Dabqa kee ilma dhiiraatitti gadi ta'e ufduuba garagaltee boottu. Tawaa walirraa barachuu hin dandeenye nuti qaraayyuu waa walirraa barachuu hin dandeenyu. Jireenyi kee bari warroonni har'a akkanatti lafa dhiitan kun jechuudha osoo duubee isaa osoo qorattanii wallaahi harki caalaa harka duwwaadha. Harki caalaanii tawaa takka amata jireenya amata waggaa dheeraa ofirra lakkoofsitte malee tawaan takka lafaa hin qabnetu baay'ata jechuudha. Haftaamii fakkaata. Haftaamii akkanaa kunniin amma akkana uffatee deema anaa miskiina yuunifoormii uffattee akkana viidiyoo waraabbitan osoo arganii nama sariyyuun jedhanii beekta. Salaamumaa gannarra qaranii laata gaafiidha. Maal jenna uffatanii kan meekaappii isaan lim godhanii wadii bata ana gurraattii kana yoo argan maan namaatti fakkaatu wadii. Yaa shamarrantiin. Heerumta isiniin jechuu kootii miti. Karaa halaalaati heerumaa hunditti keessanii bultii isiniif taatu. Garuu ammoo baasii hin taaneef asi saaxilamtu lammiin kee boohaa, lammiin kee beela'ee, lammiin kee dheebotee, yatiimni barnoota dhabee, yatiimni uffata dhabee jedhe san osoo kanniin keessa waa hundi si danda'u gamana facaafatte wallaahi duniyaa wal aakiraa gammachuudhaasiif. والدنيا والآخرة قمتشون أقا من تاتي الناتي كون حرام الدنيا حلال ميتي اللي حرام تسلا كانت يجود بفقنان فاتي محمد والكسلا قمي بفقنان حرام حلال ميتي أقا من تاتي يجود خانا جنان ربي سناقة يجو نتول الرابرة لم نجرى والرابرة تاهن جرو إن شاء الله عندما هو يوكيري دا بايو الفاتا باي نما ديبا hundumtuu miira keessa seenanii jiranii eega horrii qolpheeffatee eega horrii wanni godhee jedhee marrakkate ka wal ga'ee maa ooltuu nama dhiba. Kanaadha dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Kana booda guyyaa torbee booda waan biraatu gadi ba'a jechuudha. Torbee booda waan biraatu gadi ba'a. Akka ebaluu sirbaa morma nama jallifti jedhan akka nama sirbuudhaaf yaadin morma si jallata akka ebaluu uttaalaadhaaf hin tarkaanfatin
hamma humna keetii akka keetitti humna kee ni beekta waan ta'eef akka humna keetitti tarkaanfadhu. Tokko yoo kaayyoo dhabe kaayyoo hunda isa faana isa hordofuu hin qabdu. Isa kaayyoo hin qabne faana imaluu hin qabdu. Kanaa jennaani rabbiin isin haa laaffisu. Obboleewwan kee rabbi isin haa qajeelchu. Rabbi ofii isin haa beeksisu. Dafqitanii fiddanii karmaleedhaan gaafa akkanan nama harkaa buutu na guddiyaan akka waan kiisiitii yaabaatiitti guddi. Inshaallah osoo tole uteelli kun baazawee amma mawannaan kun ijoollee xaxxuyyuu jechuudha. Akkan dhaga'utti oduu akkan dhaga'utti dirhama 200 seenan jedhan kaardiin kan bitamu dirhama 200 kaffalna qaraa seena bitataa seenan jedhan kaardii fudhataa seenanii jedhan maa dirhama 200 maaloon dirhama 200 la kaffalchiise abbaa barbaade yoo ta'e dirhama 200 wanti baasuun maalidha? Dirhama 200 gaafan gara biyyaa achi galche yatiimaadha abbaan qabni nama tokko barsiisti. Ulaagaa yoo hin jedhu ulaagaa daftaraa fi qalama waan kanaaf kan kana fakkaatanii ni bittiifi. Ana ajiri moo ajirii miti? Ajiriidha. Kun ajiriidha? Ajirii miti. Nama ibidda jala suuqe namni bakka kanatti mallaqa baase. Akka amantaa teennaatitti illee haraam callaadha. Halaal miti. Dubartiin uffata akkanatti sarbaa isii mul'isu akkana uffattee gaafa dhiira afoo deemaa shaggooyyee sirbitu qabdee harguftu dhiira miira keessa gashuudhaaf ilaalcha hin taane keessa seensisuudhaaf gaafa gocha kanaa dalattu akka amantaa teennaatittis hin heeyyamamtu haraam callaadha. Kana jennaan rabbi isaanirraa haa baraaru. Rabbiin bakka malee isin hin dhaabini hin hawwina gala Oromiyaa keessa shubbisaa oo barbaadan ardaa haadha abbaa keessanirra shubbisaa ka kiraayii hin qabne. Lalaa bulee hallinaa gurbattii surreellee hin qabdu bilnee galchinaa jedhanii waa hedduu arrabsan sirba tapha Arsii jechuudha. Caffararra jiranii akkasittiin yeroo duraanii taphanne jechuudha. Amma garuu badee jira duraanii osoo mana ari'anii amantaan eeyyamu jedhanii nuti garuu ijoollee akkasuma dhiibannee taphanne jechuudha. Faatonni kinoo akkanatti ilaalkaa faatonni akkana walii waamanii san booda maal jedhaniini maqaa baasanii jechuudha. Faatonni misaakiin walii waamanii isii malee hin tolanii isii malee akka fokkata waan beekanii achi booda gayyaasanii maqaasiif nyaatanii jechuudha. Isiin bakka geettu hundattuu bakka inuma tolchiti. Masaakiina irraa nyaatanii ka'aniiti garagalanii isii nyaatanii jechuudha. Akkasii batata akkasii batata akkasii batata birrii akkasii batata akkasii oolta batata achi ooltu maqaa isii ba'a jechuudha. Garuu isii malee hin deemanii isii malee hin tolanii hedduu takka dhugaa nama ajaa'iba jechuudha. Irraa nyaatanii ka'anii deebi'anii nyaatuudhaaf maqaa balleessitiidhaan maqaa hin taane irratti fe'uudhaanii mushurratti illee daansii kaaterti miira keessa seente miskiina dhugaa rabbii. Wayne suuta baala meekaappii hin jiru. Please Dubai mama kanaatti please meekaappii hin jiru moo sirraa haqate? Miskiina kaameraa irraa haqate meekaappii irra ilaalinaadha. Hin daganne jechuun hin daganne na fakkaate. Faatonni hin dagatanii meekaappii dagatu oolanii baala miskiin. Meekaappii hin dagatanii dhiisaa irra laallamu. Guyyaa gammachuuti walumaa galatti. Guyyaa jaalalaaf guyyaa kabajaati. Ani kan na dhibu garuu dhugama jechuun faarsuun akkasuma ta'e ijoolleen keenya hamma filistiraan kun waan xiqqoodhaanii miti kan qabamu. Biyaansi gadaanaan dirhama 15,000 jechaan dhagaya. Gadaanaan jechuudha. Gadaanaan tarii kun isaan keessaa ta'uu danda'an beeku. Dirhamni 15,000 osoo gara biyyaa ergatanii lafa kaartaa pilaanii qabu magaalaa gurguddoo irratti yaa'anii gurguddoo hin jedhu jiddu galeetti magaalaa akka fakkeenyaaf Adaamaatti iddoo garatti honnaatti jechuun bu'ee mana carraaqaa bitachuu dandeessa jechuudha. Akkasumas
magaalota fakkeenyaa akka naannoo keenya magaalaa Asallaa akkas isii fi naannawaatti jechuudha. Mana kaartaaf lafa kaartaaf pilaanii qabu lafa filatamaa bitachuu dandeessa jechuudha. 15,000 kanaan kontiraattu. 15,000 kuni wannaa takkattiidha. Mana duwwaadha kan kontiraatamu siif galee. Ati biyaansi sa'a 8 as keessa waan turan natti fakkaatu. Turtii sa'a 8 waan keessa turan natti fakkaatu. Kana keessatti uffanni nyaanni keessummaa baasii garagaraatti jira beekika. Kana keessatti biyaansi 30,000 kana keessaa isaan hin baasu. Dirhaamni 30,000 na harkaa babbadee jira. Akkasumallee jiyoomanii gaazii warratti shiroo gaazii battanii nadhiin gorfadhaa shiroo tolfadhaa jedhan na fakkaate dhiifaman obbolchaadha. Baay'eedha duraanii wanti taphannu jechuudha yeroo ijoollummaadha akka arsiititti jechuudha. Baay'ee taphanna. Akkasumas alalaa buleesii hallaa yoo isas arrabsu gosa yoo hanqina irra arganillee yoo manneen tarree warratti hattuu harree jedhanii arrabsanii baay'eedha. Yoo fardiin daamaa warratti kanatti jiranii baay'ee namatti tola. Guyyaa gammachuu isaaniiti jechuudha. Gammachuu ajaa'ibaa irra jiru jechuudha. Obboleewwan keenyaa wal fuudhanii biyya Dubaay biyya jaalalaa keessatti jechuudha. Akka ajaa'ibaatitti miinjeetennaa miinjoonni hima akkana miira keessa galuudhaan shubbisutti jiranii aarestitti jidduutti deebisanii jechuudha. Aaresticha badaa biraa ari'anii kanaaf guyyaa gammachuu isaanii gaa'ila isaanii haala ajaa'ibaatiin dabarfataa jiranii shubbisarra jiran jecha walumaa galatti rabbi nuuf haa laaffisu nu haa qajeelchu hundumaayyuu rabbiin nuuf haa dhiisu. Shubbisni akka amantaa keenyaati silaa akkana hajii namiidha wal keessa laaqamu kun amantaa teennarraa miti. Garuu ammoo amantaa teennaa akka waan eeyyamteetitti kan deemaa jiranii suuta keessa suuta milki suuta tasgabbaa miira keessa faaxeessa hoo jirti dhugaa rabbi jaartiin ta'e kabalaa libsi gooti karaa leeksi kabalaafte akkasitti hin deebiin ammallee si'a lammataani ani sitti himee jira obeeki. Boksiidhaan qabdiidha. Haata hinaaftuun boksiidha as keessatti abbaa manaa qabaa jirti dhugaa dubbachuu fi kaameraa irraa achi qabne jechuudha saalfanne. Kana jennaan wanna garagaraatti jira. Argitan qeerroowwan as keessatti gammachuu isaanii keessatti argamanii waalta simmuu tattaqa qaba kaameraa achi bira. Kaameraa qabnee jirra. Akkasitti duulli sirbaa ol ka'ee yoom sirbeetu dharraa ba'e jechuudhaan qeerroo irra deebi'uudhaan sirbu malee jedhaa jiranii miira keessa seenanii jechuudha. Duraanii ashilaa yeroo sirba arsii jechuudha. Yeroo shamarree gurguran akka seera arsiitii sirban hin taphatanii yeroo taphatanii mucaa gurbaallee arrabsanii yoo birriif karameellaa geedduun hin arrabsan jechuudha. Akka arsii baatitti jechuudha. Yattiillee faarsanii arraba isaa yoo fedhanii dagadheen jiralleedha. Gootaraan garbuu biqilchee obbolaan buddeena shanii maree dhi'imsee jedhanii arrabsan fa'aa jechuudha. Akkasumallee asallaa jira boorataan haadhatu manaa moo yataa galaaf oolataa inni arrabsan jechuudha. Akkasumas gosa maqaadhaanii
Hojiyoon manneen ilaalaa warratti hattuu fijaanaa kiisii nu ilaalaa. Fijaanni gatiin lashii buddeena kiisii nu ilaalaa santuu badii jedhanii arrabsan jechuudha. Akkasiin dagadheen jiraayyuu akkasumallee gosallee yoo tuquu fedha yoo hanqina wayii irratti arganii hojii manneen uummata qashtii har'a sargiin bifa kanaan gaggeessaan jirraa kottan hojii hirmaadhaan isiniin jennaa. Mushurraa fi mushurrittii kongiraa baga gammaddanii baga guyyaa keessan kan dhalootaa ittiin isin gahe jechuun jaalanna. Mushurroonni kennas isinitti agarsiisna. Amma dhumaatitti argaa ajaa'iba dhiichisa ajaa'iba irra jiranii. Egaa akka mushurraan kinu akkuma argitan kinu mushurraadha. Akka ajaa'ibaa irra jiran jechuudha. Dhiichisa ho'a keessa jiranii miira keessa galanii jiranii hundi isaanii duwwaa nyaataa jira. Kaameraa achitti qabu xiqqoo qabanne innaa akkana sargiin sabboonaa fi sabboontiittiin haalumaa itti ol fuudhu akkuma itti fufetti jira jechuudha. Asuma Shimallis Abdiisaa illee kinu akkanatti bataa obboleessa Shimallis Abdiisaati ilaalawaata. Kana fakkaata isiniin jenna. Dhugaa dhiichisa miira keessa seenanii jiran kaakiin ofaatonni kennallee girgiddaa walitti tuqaa jiran jechuudha. Baay'ee dhiichisaa jiranii gara malee ho'a keessa miira keessa seenanii jiran jechuudha faatonni keenya. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Wal jala miinseedha kunniin warra miinsee itti akkasii shubbisaa jiran badaa kun garaanii waan ji'a 8 gara gahee fakkaata. Walumaa galatti inni wajjin daawwadhaadha. Hamma dhumaatitti isiniin jenna. Muuziqaa garagaraatti jira. Sagalee bilisa ta'e isin waraabaa jirra. Dubaay irraa sargiin kan ajaa'ibaati isiniin jenna. Tarii faatonni carraa Maammadoo wal arguus akkasumas carraa taalayaa walitti kennuullee argachuu danda'ani guyyaa irraa kana keessatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi garuu dubbachuun hin taatu. Sargii obboleessa kennaa fi obboleettii kennaa kana fakkaatan jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Walumaa galatti waraa bulaa dagaagaa lama ta'a ciisaa sadii ta'a ka'aa jira Oromoo mitiire. Miskiina dhugaa rabbii maal hin saalfannee achi qabu kaameraa. Nyaatarra jiranii dhugaa yeroon baay'ee beelaan natti fakkaata. Mushurritti kennallee diizaayinii ittiin deemaa yoo ta'a ammaa laga godhan itti himaa jira. Kuni miskiina hojii rakkatee jira. Kaameraa si qabee maal asirratti? Miskiina wallah. Hundumaa baga gammaddanii. Guyyaan keessan guyyaa gammachuu guyyaa dhaloota lammataati. Guyyaa kana ga'uu keessaniif waan guddaadha. Guyyaa har'aa kana guyyaa gammachuu keessanii akkanatti arguun keessan jechuudha. Baay'ee namatti tolu. Kinu akkuma aruusaaf arrastutti akkuma ta'an kana isin miskiina habaaboo jechoofti. Garuu ammoo darbanii baay'eechi. Kaameraa waan tokko waan hunda bira qabuun gaariidha miti Miriyaam. Kanaaf jennaan miinzonni teennaa akkanatti jirti. Akka ajaa'ibaate uffatanii jiranii. Walumaan baga gammaddanii baga wal fuuta isin lachuu jechuudhaani miinzeen keenyallee miira keessa seenanii shubbisarra jiru. Yaa miinzota keenya dhugaadha.